Jaalatamoo hordoftoota Alidaan Tiyuub akkam jirtu jireenyi keessan jaalalaan akka guutame abdii guddaa qabna ammas jireenya jaalalaan guutame qabaadhaa isin jedha Alidaan Tiyuub. Egaa Alidaan Tiyuub akka beekamu odeeffannoowwan garagaraa kanneen jaalala irratti xiyyeeffatan jechuudha qabattee isin biraan ni dhaqqabdi. Hadhamoo keessumattuu mallattoo dubartii jaalalaan qabamtee maali kan jedhu isin bira qaqqabsiisuufani. Sanaan dura garuu peejii Alidaan Tiyuubiin subscribe godhaatii maatii Alidaan Tiyuub ta'aa jechuu jaallanna. Egaa yeroo garagaraa shamarran yennaa gara jaalalaa yookaan jaalala nama tokkootiin qabamanuu mallattoo garagaraa agarsiisuu ni danda'u jechuudha. Mallattoo isaan keessaa inni jalqabaa dubartiin tokko siif jaalala addaa akka qabduu fi hin qabne sosochii qaama ishiitiin sitti agarsiiftuun salphumatti baruu ni dandeessa. Sochiin qaamaa dubbii afaanii caalaa ergaa guddaa dabarsuu ni danda'a. Akkuma carraa ta'ee yoo wal biratti argamtan barruu ishii bantee kan si jala qabdee akka ati tuttuqtuuf haala yoo si mijeessite fedhii kee qabdii jechuudha. Yeroo si argachuu barbaaddu miidhagina addaatiin of faayyessitee si argachuu feeti. Yeroo haasoftu akkuma carraa yoo sitti rigatte yookaan booroo harma ishiitiin yoo sitti bubuute wanti gaariin jiraachuu si agarsiisa. Kanaaf jabeessi waanuma nama hin koffalchiifneen sagalee ol fudhattee siif koffalti. Ammuma si argitu gammachuun kan itti dhaga'ame buburraaqxu taanaan keessa ishiitti mana ijaarrachuu jalqabdee jirtaa jechuudha. Kanaafuu of hin dagatin ija babaaftee si ilaalu osoo ati hin agarree akkuma kaameraatti ija lachuu sirra dhaabdee si ilaalti. Ati immoo akka nama hin agarree fakkaattee ija cinaatiin ishii hubachuu dandeessa. Ijaan wal rukutuu keessaniin yoo qaaniin itti dhaga'ame itti toltee jirtaa jechuudha. Kanaafuu itti siqadhu. Dabbasaa tuttuquu ammaa harka sii fuulduratti yoo mataatti kan fiigdu yoo taate akkaati isii ilaaltu barbaaddee jirti jechuudha. Dubartiin dabbasaa qilleensatti gadi lakkistee faffacaasaa yoo ofirra garagaltee si ilaalte akka ati ishii mil'attuuf dhama'aa jiraachuu isii agarsiisa. Kanaafuu daandii ishee bira si geessu tokko jechuu jalqabi. Quba walii gadi oofuu, quba ishee olii gadi oofuu, fiixee meeshaawwan irraa quba naanneessiti. Meeshaawwan kan akka burcuqoo suuta harka irra oofaa ija keessa yoo kan si ilaaltu taate humnaa ol akka si kajeelte agarsiisa. Obsa dhabdee qeensaan faa rurrukuutnaan sardamuu ishee agarsiisa jechuudha. Yeroo si faana haasoftu ammuma ammaa kan hidhii ishee arraabdu yoo taate waa jiraachuu agarsiisa. Hidhii ishee faa kan ciniintu taanaan humnaa ol si kajeeluu isii agarsiisa. Kanaafuu yaadda kee iddoo biraa hin geessin. Miila walii gadi oofuu, dhaabbattee miila walii gadi harkisuu yookaan wal jala qaxxaamuruun mallattoo dubartiin agarsiiftu keessaa isa tokkodha. Jidduudhaan kan addaan miila bantee si faana haasoftu taanaan si barbaaduu isii sitti mul'isa. Mallattoo armaan olii fi isa fakkaatan kan sitti mul'atu yoo taate jaalala keetiin waxalamaa jiraachuu ishee agarsiisa. Kana hubattee fi dirqama sitti kenname ba'uun ga'ee keetii obboleessa koo jabeessi. Odeeffannoon keenya kanadhaa kana fakkaata. Turmaata keenya isa itti aanuun immoo shamarran tokko gaa'ela yookaan abbaa manaa argachuuf mala maalii osoo dhooftee gaariidha kan jedhu qabannee dhiyaanna. Hanga sanatti torbeen kun torbee jaalalaa torbee fayyaa isiniif haa ta'u. Alidaan Tiyuubiin garuu subscribe godhaa isinin jaalladha.